Ishi maatii yoonitu bakka jirteetti nagaan isiniif abaayatu guyyaa irraa kan immoo Adobe Premiere Pro dhaan effektii gosa lamarratti xiyyeeffadhee hojjechuudhaaf isiniif dhufeetan jira. Effektii gurguddaa lama walii wajjin ilaalla. Akkasumas na hordofaadha. YouTube kana subscribe gochuun hin irraanfatinaa. Gara viidiyoo keenyatti galla. Na hordofaa. Ishi maatii YouTube effektiin amma akkamitti akka inni hojjetamu walii wajjin ilaalla. Kan Adobe Premiere Pro keessa jennee effektii ammaa sana walii wajjin ilaalla jechuudha. Duraan effekticha hojjedhee wanta hin tureef mee effektii isaa jalqaba viidiyoo guutuu isaa walii wajjin ilaalla. Isa kanadha. Akka kanatti jechuudha kan inni uffatee mee isa kana akkamitti hojjenne kan jennu walii wajjin ilaalla. Viidiyichi kunoo gara kana dhufnee gaafa edit goonu edit isaa yeroo ilaallu akkamitti kan inni uffatee inni uffata jechuudha. Effektii isaa gaafa walii wajjin ilaallu akkuma agartan kinoasii gaafa inni uffata ol fuudhee darbatu amma iddoo kanatti hin deemna. Akkasitti erga deemneen booda iddoo kanatti kana zoom godhannee kana akkasitti zoom goonee achi booda kana amma inni uffatutti hin deemna. Akkas goona. Deemnee bakkee kanatti dhaabnee maal goona? Iddoo kanatti kunoo kanaan cut goona jechuudha. Isa kana asitti viidiyoo cut goona, audio isaatis cut goona. Erga akkasanatti cut gooneen booddee maal goona? Kanaan akkana siqnee erga asitti cut gooneen booddee maal goona? Ammas okay jennaan. Okay erga jenneen hin booddee erga kanatti kaawwateen booddee immoo ammas bakka kanatti kunnee bakkeewwan nuti keessaa baasnu bakkee kamii bootaa inni uffatudha jechuudha. Yeroo inni akka kanatti uffata yeroo inni uffachaa ture jechuudha kan nuti keessaa baasnu uffannaa isaa kanadha jechuudha keessaa baasnu. Akkuma agartan uffannaa yeroo inni uffachaa ture keessaa baasna jechuudha. Gaafa keessaa baasnu kinoo akka kanatti asii kanas kana delete goonee kanas asii delete erga gooneen booddee asii dhufnee isa kana viidiyoo kana iddoo kanaan geenya jechuudha. Viidiyoo kana jechuun asiis audio kana finnee maal goona iddoo kanaan geenya. Akkuma agartan amma iddoo kanatti yeroo uffata ofitti darbatudha. Iddoo kanatti immoo erga uffatee raawwatee jechuudha. Gidduudhaa kan nuti baasne maa inni yeroo inni uffata uffachaa ture gidduudhaa baasne achi booddee viidiyoon keenya akka kana ta'a jechuudha. Akka kanatti jechuudha viidiyoon keenya akka kana ta'a jechuudha. Viidiyoon keenya ergasiin booda viidiyoon keenya akka kana ta'a jechuudha. Akka kanatti hojjechuu dandeessu gidduudha yeroo uffata uffachaa turen gidduudha baasee yeroo uffata ofitti dadabadhuu fi erga uffadhee raawwadheen walitti fidee gidduudhaan uffachaa turen keessaa baasee akkaataan effektii kana hojjechuu danda'e. Effektiin inni lammaffaan mee wajjin ilaallu effektiin lammaffaan immoo maalidha inni effektii lama walii wajjin ilaallu waliin jennee ture. Akkuma agartan uffata harkaa kanarratti effektii tokkoon hojjedha. Effektii isaatis maalidha inni akkuma agartan uffati kun akkanatti harka jira. Gaafan akka kana garagareetis deebi'u na harkaa dhabamaa jechuudha. Laalaa. Effektii kana walii wajjin ilaalla. Mee effektii kana walii wajjin ilaaluudhaaf gara viidiyoo keenyaa dhufnu. Iddoo kanatti effektii kan jiru. Kinoo iddoo kanatti dhufnee effektii isa lammaffaa walii wajjin ilaalla.
wanti isin beekuu qabdan iddoo kanatti kinoo viidiyoon keenya gara kanatti gaafa deebine ilaallu maal godhee harka of harkaa fuudheet of harkaa darbadhee achi booddee erga darbadhee paartiin darbachaa jiru kanan keessaa muree baasa. Yeroon darbachaa jiru kana keessaa muree baasa. Fakkeenyaaf mee walii wajjin muree ilaallu. Kanadha. Erga akka kana goonee gaafa inni akka kanatti achi garagaru bakka kanatti viidiyoo keenya irratti dhaabnee maal goona asii dhufnee viidiyoo keenya in kunnaa jechuudha bakka kanatti viidiyoo keenya kunnaa kinoo asittis viidiyoo keenya in kunnaa achi booda maal goona viidiyoo keenya akka kana bunnee yeroo inni ofirraa fuudhee darbatu kana yeroo inni akka kanatti fuudhee darbatu kana keessaa kunnaa jechuudha yeroo ofirraa fuudhu keessaa kunnaa kinoo iddoo kanatti yeroo inni akkana garagaru asirratti dhaabnaa jechuudha amma kinoo ammas garagaree jira asirratti dhaabna asitti yeroo dhaabnu dhufnee maal goona ishii kana kinoo paartiin ofirraa fuudhee darbachaa jiru kana paartiin uffata kana ofirraa fuudhee kana maal goona akka kanatti keessaa baasna jechuudha gaafa keessaa diileet goonu asitti akka kanatti ta'e yeroo achi garagaruudha kan viidiyoon keenya asitti dhaabatu asittis maaltu dhaabatee jira akkuma agartan yeroo achi garagaree irratti jechuudha kan dhaabate asitti yeroo achi garagaru waa harkaan qabu asitti immoo yeroo achi garagaru waa harkaa qaba jechuudha kanatti asitti waa harkaa qaba yeroo achi garagaree jiru asitti immoo yeroo akkana garagaree jiru waama tokko yoo harkaan qabu na as gidduudha kan nuti baasne maanni yeroo inni uffaticha ofirraa fuudhee darbatudha achi booddee maal goona effektii keenya galchuudhaaf akka kana goone viidiyoo keenya finnee asitti sisnaa viidiyoo keenya finnee asitti sisnaa achi booddee effektii uumuu dandeenya irraa jechuudha amma viidiyoo keenya gaafa laallu akka kanatti akkuma agartan kinoo irraa deebinee ilaallu Guys, effektiin keenya kana fakkaata ture. Viidiyoo kan biraatiin ammoo nutti deebinutti nagaan turaadha. YouTube keenya subscribe gochuun hin irraanfatinaa. Torbee nagaa isiniif haa ta'u. Bye bye.